wanni seera ijaarame hin jiru jechuun kun waan hin jira biyyuu seeran qabdu seera kamiin ijaarama namnu seeran qabu nama kamtu seera fide المسجد الرلافتو تنادمو حكمان اللي كبو هم ننجدمو بيرو مؤمن توني ولتكبمو بكر روحي مؤمن عيت لهنجفمو مد بيكم ذاتي ورابتنمو ولا قال لكم طبعا ده وجد يا جماعه سيرة الدنيا اللي ورينا ما جالسين حاجه ما ani shee kabar yoo waa tuttunne garantaane fakeessa deemna ufuma qabnee tuba akkuma namni jedhe ka uf gaqqabutu irra gaarii ta'e yennaana uf gaqqabna malee maaliif dhugaadha wama lamaan jiraata namni biyya alaa keessa kanaaf akkasii sheekuttaman jarjarina sheekuttaman dabrale to hilletinal do'a ajaa'iba qaba jettanii dubbisa dhaabean jara turata tafani sitiftif turata inshallah kasi wani guddaan wani dubbataa jiru ammas wani isin jedhu akka dubbii oromoon taane ada dubbannee biraan dhaabnu waan jiru hundatti qabsoomnee namoota madaan yaalchifachuun qabsoon adda jalqabde malee hin dhaabbanne murtii isaanii mee majlis jecha takka qofa jechuudha mee kaleessa majlisni waan kana majlisa jedha dhiifama abiyyi quban qabu jenne kaabinee yookaan ammoo warri parlamaa keessa jiru dhimma kana quban qabu olin baane hin himamne mudhanne talaan nuun gane yoo akkata yoo jedhani wakkatan taate adni nama du'e mootummaan biyya sanii yoo maaloonni ni dabarsa hayyoota kaleessa fuudhanii dhabatan waan kanaaf abdoo wanni nu deemi himaali mootummaan adda sila barnoota irra ka jiru hayyoota meeqaa kan profesoroota doktoroota qilebbadan saniif alaabaan gubbaa gadi bu'ee sila ummata saniif nageenni kan bu'uu qabu oromoo ta'uu isaaniitiif yookaan muslima ta'uu isaaniitiif yookaan jibbaa ummata kanarra qabaniif alaabaan gabbuu fi miti ibsa duun kennine guyyaa agasii ga'ee jechuudha. Aalimoota agasii beekotota agasii beektota agasii dhabne jechuudha. Kanaaf wanni jechuudha yoo kaafne waa baay'ee tuttuqee keessa yoo deemne gara baay'ee nuun deemuu danda'a. Mee asumatti isumarraa gaggabaabsineetumaan namoonni hedduus carraa fayyadamuu fedhanii kanaaf wanni jechuu barbaade qabsoon takka jalqabamee abiyyillee kaleessa hoo dhageenye addaa majlisni bahee dubbatee jira. kaleessa xalaa hundee bifnee adda ammoo ifatti ol bahee social media hunduu argu jira kanarraa waan dhufune argina waan nu deebisan ilaalla qabsoon keenya itti finuunuudhaaf itti fufuudhaaf qophiidha isinis uf qopheessa onnee keessan qopheessa keessa keessan qopheessa qabeenya keessan qopheessa waan qabdaniin utti qophaa gurra keessan qaradhaa gara biraa deemtan tiktokii mana kijibaatiin mana namni waa dhiira wali iyyanii uduntaan mana aalimanii jala deema maal jeessa jirti biyyi teenna amantiin tiyya maalirra jirti ka jedhu irratti gurratti haa kenninu achi booda ammoo waan nu gaafataniif waan nuun jedhan jala hiriiruudhaaf onnee guutuudhaan inshaallah jennee of qopheessuu qabna ajirii irraa arganna warri as keessa teettan kun guyyaa addaa waa'ee ummata keenyaa obboleewwan keenya ka du'anii araarama isaaniif kadhannee inshaallah du'aayii isaaniif godhanii sheekonni kenni illee akkasumas ammoo waan jiruufillee ufafoo jiruufillee karoora nu kaa'anii akkasi ka deemnu ta'a argitaniittan dhageettaniittani kanaaf hundi keessanuu garana as deebi'a gurra keessan dhageeffadha ulamaa jala deemaati dhimma amantii keessanii rabbi lolaa fi dhugaadha rabbitu eegaa dhugaadha aniifatillee waardiyyaa addunyaa tanarra jirru akka taane gaafa rasuulli alayhi salaatu jirani ka akka umarii fa ka akka aliyyi fa ka akka hamzaa faatu jala hiriiree waan godhaa turan quba qabdanii gaafsan rabbiin injiru rabbis gaafsan uduma kun jirullee eeggumsanullee anarraa anaafisinillee akkuma jararraa eeggame waan nurraa eeggamutu jira jechuu barbaada afwaan isin dheeressee yoo keessa deemellee aariinillee waa dogongore ustaaza noof kolcha salaamu alaykum man ballasina jazakallahu khairan barakallahu fik rabbi umrisina dheeres jechoota bareeda agammaatitti sagantaa kennallee gara xumuraataane obboleeyyan جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو يحيى شيخ ياسين مبروك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم مقتكا الحمد لله كم سن نم ما تقولش كذا دم برضو بنتنا فاني أبغى دي أم بيتني إن بينا لكن نامي شجاع nakasa bakka kan deebi'a isinatti ganna deebisa
شيء أبو يحيى تبي بذا السنة اللي سنويو أبانتي اللي تتمكسني نخاصة سنة تا الدبات يا وداني بهم تعجب يا أبو يحيى جد أنا أسمر رأيي قبوا بك لا 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 بارك الله فيك بالفعل إلى ماما وانفي والروتا عن قول رجل مجلس وسنتاني لما مجلس عليها صرني لما ورا كابسار ولا جولتنا ورا دوتيل دواني اللي ورا شهيدة أنما سديني اللي دعائي كدني ورا مداي اللي قبلتي تنا تا والفجي عشان الرهنجا جاجها وقرابة اللي دعائي كدني في مئة ورا عنقو الرجل ورا إسلامة gocha kana yo godamu motum mamtina da bata ta sai lalu tijru ma da amta fati mala tani yo والله أستاذة أنا ما بكتيني واي أنغو سنبرا اللي نجرتو قلبين أني كأنغو سنكيل اللي عسينو أنغو تلي نجرتو بيتاني أني بكين نجرتو أنا بكي ما قرآن في مسجدة كان ملي أنغو يوكا نمني يو جراتي فيو أمانتا وفيك أباتي فيو مسلمو ما إسابك جراتي أنغو تلي دي ما بيتاني نمني amantaa ofii hin beekne namni musliimummaa isaa waan hin beekne aangoo fi yookaan oromummaa fi wanti dubbanu takka illee hin jiran natti fakkaatu. Ani ka keessatti naquuqee wallaahi keessatti amma akka kiyyaatitti natti dhagahame ana ka masgiidaa kanaa fi ka waa'ee quraanaati. Oromoo yoo taate aangoollee yoo taatee fi Oromoolee yoo taate nu kaleessa akka hidda baarzaa fi rabbiin lafa jala dabarsee nu uume odoo kadhuman nuti gaafa rasaasa jala kaayanii morma muranii harka muranii harma muran dhumatti Oromoon ilmi musliimaa jechaadha. Nu kaleessa hin dhumanne kadhumata lafarraa nu dhumata dhabnee kan deebi'aniitiin amantaa kennaan nu qeequu dhufanii beektanii ana ka baay'ee natti dhagahame. Kamantaa kana malee ka aangoo abbaan fedhiirra koree haa ta'u aangoodhaa miti musliimummaa yoo hin qabne nu bakkee nu itti amannu mee bakka kamii qur'aanni rabbi yoo cicciramu maali ufamannee teennaa mee maali amantaan keenya mee maali nama sa'aatii kanaaf amantaa kiyya maal akka ta'e wallaalee jira. Sibelli abboon qare kuni rabbumatu nu jaalate kaachisaa warroqoota akkatti nu lafarraa dhumannu musliimni haddallee borullee wanti lafarraa nu fixaa hin jirtu yoo rabbirraa dhufte malee jechuudha. Inshallah nu du'aa hima itti nu godhaa malee waa aangoolleen dubbatina waa hima qur'aana kanaatii fi masgida qofa dubbanne situ faamu wallahi waan aangoon dubbanne situ faamne atamma yaadwan kee dabarfadhu waan asin jedhen faamu latina mee natti jedhan abshir war islaam aangoo irra jiru kayoo badiin kun hojjetamu kana dubbataan jirre ka mootummaa ta'ee taa'aaru maal irraa haasofna mee maal jedhan maal irra jiru maal jennaan dhaaf nu dabarsinuuf sin jedhe malee nu waa'ee aangoo irra bahuu islaamni aangoo qabachuutii miti kaasaa turre. Dhugaa keessanii sunillee namni odoo arguu ofitti laaluunillee beekumsaallee miti kun isa tokko wallaalummaadha. Yaani lamoo of duuba deebi'ee wayii hin dhalatu namni cadhiseetiin amantaa isaa xiqqanii bu'anii dhaabatee namni laalu inuma hin jirre ofumaa hin jirre hamma danda'amuun sababa warri kun maal akka ta'eetiin amantaa ufii kana waan isaa wallaalaniitiin laalanii ufuu wallaalanii ufuun beenne isaanuu rabbi ufaa beessisu uf wallaalaniitiin laalan malee odoo aangoo irra jiranii odoo waa harkaa qabanii odoo furmaata wayii godhuu danda'anii odoo fala wayii himuu danda'anii yaani cadhisaniitiin kan ilaalan kuni isaanuu rabbi ufaa beessisu ufuu hin beenne isaan sunillee nu hamma jirtuuni hamma dandeenyuuni warroota waa danda'uu fi warroota fooloo
gurguddaa qabu jala deemnee isin jala deemnee yoo waan biraallee dadhabnee hamma isin sagalee uummataa taatanii isin jala deemnee sagalee yoo taane malee nu warra saniin ilillee wanti waa jennee daddeenyullee hin jira natti hin fakkaatu warri nuuf hin beekne nu hamma jirtaniin isin du'aayi maan nu jala deemaati du'aayi nu godhaatiini saniinitti illee du'aayi ma godhaa qulqullaallee rabbi haa beeksisu kanuma malee ani وانا يا ربي سيها قوتي من من رب خيري لا دعاء جزاكم الله خير استاذ ابو يحيى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انت كاتك يا راجل كيف تعرف انا كنت لحالي وانت تذكر كمان ليس كذاب والله كنت لحالي ليه تتركني لحالي. الله 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 طيب الشباب جتني صرت شيء بعد خلاص يا الله ابو قربان دائم جنبولان جروني شيء بشير يدلك يقصون دلومي اجرا قربت دلومنا شيء كتبه دلوم ما كيسالي تاخيراتان دلومي بر ماما تكيزل تاعي لما لا يبدلوا دلومي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بردرسي قلقلا كما فيني نسياني جولن كاليدا دبدقرين غرا واري غرا فجري تتدوتي نما صديقي يوردو آرو جرانيت سنينو ما عرارا مخدتا تري بودر ميواي مزيد اللي نمو حاسي واي موتم اللي نمو حاسي واي ورسا قليتا قول لي الحمد لله بلين كأنك كريستانا ورا يولي غاري أسرع ودو مسكال لمر ميساني رجلون ولي مبويات تسخليب دينغا درا سنين اللي غلطهم فني مي قاما موتما ورا إسلاما ودركا أنا رجلنا الرهنجا نعم موتي فأنا قدرانا تتي هنگم تكين تكالاي مزيري مجاد لما مكانين راكبه قام الإسلام تهو أنجور يوم الجدان أمريكا إسادي قمو إيمو كنا بسيطة كنا باسا تتوكي مناو في سماء مساو في سماء سماء باسا شكوت إيه كسماء جالت تتوكي مبر أما نقمامي دقمار سنين قام أنغو الرجل صدركا فدرال الرقبة هنگا أنا تتي ورجل إسلامة إيه ميد أمسي ساني دبر ستنوان جلونة تمري أسمان دعائي على رمى اللي جولي شهيدة تاتي سنين اللي دعائي كتافي أكس مرة مدائي تراور سنين اللي فيا كتافي إن شاء الله نعم سامو ورا أنغو فتشا مزيد دي جمارو جد سيل علارو بكبوا هذا كلام منستير الرقبة حمو من شم منستير الرقبة هنگا قدي إسلامة إيه ما يكون إنما أنا منتا وفيتم بيكو كأن بيكو فدو إنما منتا وفي بيك إسلا كأن أنتو قطري وري إنما منتا بيك وري منتا وفي جالتون ولي مبارا مزيد كم دي كم جدي كناب مي إسلام سنيكا يو أسدي سبا كيسن ولي انتاو هدوسا برسي سالفة بر إذا كان ما قتيتو بردفت بتاو هدان والله لازم السالفة كقاب أبو بكر أحمد فا هيدي تجرم هيدي تقرأ قليل بجران السلام عليكم بسنو بلي ينكي يا بجيرين بطيبا كام اللي جبر برين حقاتي قنا بفي سبا نولي صلاة هدو مزيدة كي نديكي مزيدة كي إن صلاة مزيدة كي إن سيني صلاة هدون مما بانتني إسلام تأينا مام اللي ديقا مزيدة كنرد سقلين تأيني مال جدني تنين ما إن شاء الله تانا مو جلقا برد دعائي جولي سنينا كتا في جولي شهيدة تاتي تا إنو جرى توكو أمو نموني أسجلت وابا براعة توري نمني اللي باقي توري أفانا معرفاتي أسيان اللي شين اللي جولين معرفة رجيت اللي وانجرتو فمعرفة دبتا توري
Majidaan naannoo Oromiyaati maaltu galchee ijoolleen Amaaraa sagalee nu taati sagalee nu ta'ini. Astaghfirullah. Namni mataa yaada jennaan lukaanuu yaaduu dhiisaa dadhabaara gariin nama. Namoota sanniin deebii kennine irraa fi akkuma yaadaatti isinitti meemaleessan. Waan irra turre nu barsiisaa jennaan barataan mara fedha barsiisaan cinaatu barsiisa jedhan. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. Asoo illee kuuftanii jirtan fakkaattanii asoofni sirra dheerate kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenyaa tiyyallee kochoon adduma jirti. Mee